Halloo nagaan isiniif haa ta'u akkam jirfayyaa keessanii nagaa kootii har'a biloogii hojjechuu barbaadna. Madaam qiman biloogii ይባላል. Irriba keenya kaanee wangeela fudhanneerra kadhata goonee gara hojii keenyaa deemuuf jechuudha. Yaa Waaqayyo nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi hamaan gargar nu oolchi tola kee wajjin nu oolchi ayyaana faraara kennu baay'isii jarnee furata hamaa naannoo keenya jiran hundumaa erga ifannee booddee Waaqayyoon kadhannee jechuudha. Akkasittiin wangeela keessa luqqisii tokko dubbifannee wangeela keenya dhungannee iddootti ni deebisna. Azaan booddee soffannee rafne immoo dirichaasnee achi kabatiitti ol darbanna jechuudha. Isa qallina qomoon dubbatiin habeetu beekama. Mandannaa otoo nyaadhu inni akkas na godhu kun isiniin jedha. Achi booddee algaa keenya sisirreessine. Akkasittiin algaa keenya sisirreeffanneetu jirra jechuudha. እንግዲህ mana keenya kaaneetu gara mana warraa deemnee qulqulleessina. Oh my god. Achi booddee sisirreessaa jirra amma yoonaatti maqaa isaatiin maalinni dhumuu waan isaa jechuudha. Asuma kee algaxaagaa godhe maggaarrajaa koo sirreessee jira. Achi booda magara washroomii deemuuf jaakeettii koo uffadheetiin jira jechuudha. Kasaan booddee asii keetii kaa'ama gana washroomiin seenu naan jedhe kaameraamaaniin koo maal ta'enni hundi Yesuus. Kasaan booddee garana dhufe gara kushiinaa laala waan inni naaf fakkeessaa deemamaatiin jechuudha. በነገራችን ላይ ኩሽና kan akkas godhanii bulu yeroo hundumaa jechuudha. Galgala qulqullati maal jedhe yeroo jedhutti Kenoo haga yoonaa dhiquuf jira jechuudha. Isa bulee immoo achi kan qabee bulee ol deddeebisaa jira iddoo isaatti. Kan qabuuf qabu immoo kotota keenya garasitti guurranne isaanii tokko harka kuftee oltee waaqina baaseera. Achi booddee gara meeshaa keenya dhiquutti jenne. Kan nama ajaa'ibu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti gaafa irraa kaanu gara hojii seenna malee cireenyaachuu maal jechuudha. Sana booddee yeroo amma akka carraatee maatiin koo mana jiraniif akkasitti biloogii hojjechaa maaliif hojii koo xiqqooshiin oofsisu jedheetanii malee baay'ee ulfaata jechuudha. Jireenyi shamara kaayyoo akkasiidha. Ganamarraa kaanii haga kana maalis kan isaan qotateessanii bulan qulqulleessanii achiin gara ciree isaanii dabarraa otoo ciree isaanii dabarru gara qulqullina achi kaaneetu gara laaqana jenna. Asuma kana goonu cireen keenya laaqanatti darbaa laaqanni keenya iraatatti darbaa iraata mootoon nyaatiin bulla jechuudha. Oh my god, this is madam qimam of life. Jireenya hunda keenyatti jechuudha. Kanaaf iyyuu ammaan ijoo akkasitti argisiisaa jiruu fi yeroo baay'ee nuti shamaran kaayyoo jechuudha. Jireenyi keenya backgrounding keenya baay'ee it is very difficult baay'ee ulfaata. Garuu namoonni alaalan ulaalan baay'ee waan nuti tolee jiran fakkaata jechuudha. Banagaraachin laa jireenyi biyya namaa kana qofa osoo hin taane kun irra kan isin argisiisu barbaada. Kanaatiifuyyuu har'amee maaltaa biloogii hojjechaa hojii koofataa jedhee hojjedha jedheetiin kan inni hojjechaa jiru jechuun jaaladha. Hamma yoonaa kun meeshaa madiqaarran jira. Saatii baay'een irra ture kan nama ajaa'ibu. Meeshaa kana hundumaa dhiqee ka'ee immoo ganaa goggogseen kan gogee iddoo isaatti iddootti deebisaa kan immoo xiqqoo qilleensi dhawachuma qilleensaaf tursiisa jechuudha. Oh my god, akkas godhee kinamma yoonaayyuu hin xumurree garuummoo yeroo tokko kan akkana jechuudha. Yeroo tokko hin taane yeroo hunda nuti amma kan ofirra lallaalaa hojjechaa jira kan nama ajaa'ibu. Biloogii hojjechuun mataa isaayyuu baay'ee ulfaatu har'an arge jechuudha. Kanaaf immoo ammas naannoo qulqulleessaa jirutti gaazii qulqulleessa sallee qulqulleessee bulee garuu halkan tottolchanii waan deemaniif kaza gaazii koo bifa kanaatiin qulqulleessa iddoo isaatti deebisa. Meeshaa duraan ture hundumaa akka kakkaasii xaraq godhee iddoo jiru qulqulleessaatiin jira jechuudha. Macheen qursee namni balaani dakmoonyaal. Oh my god, what is this? ውይ በጣም ነው የደከመኝ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። አማሙ ገና ከነስ ኢሳን ዲቀን ጎጎጎክሴ ከነዶት ዴቡዶት እንደቢሳ ግን ኑፌ ጅራዱ ጋርበቹ ዳፊ ከዛም ቦዴ ሰሙ ታዎች መንቴች ሰጀቹዳ ከነንዱ ማርገን ጎጎክሴ ካሴ ቦዴን ጥቆሻ ማማቲ ዋን እንጅሬፉ ታይ ሻይ ኮዱጉም ነንደንዳ ጀቹዳ ሰብን ሳየማ Hojii maa jechuun qalal jedhee hojjechaa jira. Kun immoo hojii qalal jedheedha jechuudha. Sababiin isaa maatiin mana waan hin jirree fi firii ta'een hojjedha jechuudha akkasittiin. Kanaaf biloogii hojjechuurree natti mijatee jira. Innaa akkasi jechuudha. Kan keessa kaa'ee biradisii tokko shaayitti danfisadha jedhee san achitti hambisee. Kana hundumaa kakkaasee taanaan egaa amma kunoo shaayii danfisachuuf bishaan buufadha uffee jedhee.
bishaan itti naqee niiskoofiin dafisa shaayii xiqqoo ishee waan na tursuuf jedhe niiskoofii koo fuudhee jira. Akkasaan booddee ciree kollee jechuuf waan yeroo hin argannee fi baankeekii qaba baankeekii fudhadhee jira. Achiin aannan fidee niiskooffii danfisachuuf bunaaf aannanii nan danfisadha. Niiskoofiin kun yeroo hojii hojjetan illee baay'ee laphee nama eenyu jedha garuu namuu michii irratti nadhee fakkaata isaan nugu taanaan nan du'a. እና waaqayyo nu አገርጋሩ ስንኝ ጀዳ ያብሎች እኮ የእግዚአብሔር ምሕረት ስለበዛልን ሁሉንም ነገር ውስጥ ጠንከር ብለን መቆም ችለናል። ግን ተስፋ ቆርጫለሁ መሰለኝ ምን ነው ሻዩ ቶሎ አልፈላለኝና ፀጉሬን እያካኩ ነበረ። አሁን እንግዲህ ስኳር ምናምን አሁን ፈልቶልኛል እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛም በኋላ ቴሌቪዥን ከፍቼ መዝሙር እያዳመጥኩ ነበረ። ሶሪ ኔስኮፌ እና ባንኬኬን ይዤ መጣሁት። ቴሌቪዥን ኮ ጀለሴኔቲን እንጋታይቶ መደጌፈቻ ኔስኮፌ ከየ ዱገዳ ሙጢኮ ከነኒ ሂኬ ጅራ መቃልነት ታጀዳጎ ቡነኮ እንገድማል ወንሰ maqaa waaqayyooti yaa waaqayyo gooftaa sanaaf laatti kanaafuu raafoonitti naaf eebbisii warra dhabaniifis laaddu naamna jedhee waaqayyoon kadhadhee jira baankii kootii fi buna koo wal duukaa unee gara hojii koo ka'uufan jira. Kan ajaa'ibu faarfannaa baay'ee namatti tolu tokkotu jira. Faarfannaa kana dhaggeeffachaa baankeekii koo jejjechaa buna koo jejjechaa akka waan dadhabus waan ta'eef ganamaan kan hojiitti hin ka'e waan ta'eetiif amma faarfachaa xiqqoo ishee sachi hirkachaatu dadhabbii koo ofirraa balleessaa ajajaa jira jechuudha. Anna faarfannaan koos gara dhumuutti dhufaa jira. Kan ajaa'ibu faarfannaa baay'ee ariifee ture jechuudha. Akka waan dandeessu hojjisna godha maqaa Yesuusiin maal jedhu. Achiin booddee faarfannaa koon qayyaradha. Yeroon faarfannaa koo qayyaradhuuf jedhu kanatti kan ajaa'ibu faarfannaa baay'ee garaa nama nyaatu tokko irra bu'een jechuudha. Faarfannaa sana wajjin qalbiin koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na hatamtee turte. Kazaan faarfannittis qayyaree jira. Faarfataa kana maqaa isaa dagadheera garuu faarfannichi baay'ee tokko laphee naatee jira jechuudha. Amma እንግዲህ አሰች ኢርከቻ ባንክ ኮቲስ ishee buna kootis oqonachaa faarfannicha wajjiniitiin qalbiin na sokkite iddoo kana baay'een ture jechuudha. Banagaraachin laa nuti amma yaani firii waan hin ta'eef akkasitti taa'ee ciree koo nyaattichaa televizyiinii ilaala malee yeroo biraatu maatiin mana jiran ta'eeti sa'aatiin akkana kun hin argamu jechuudha. እና walumaa galatti very difficult jireenya biyya namaa baay'ee isaa ulfaatti isiniin jechuun hin jaalladha. እንግዲህ vloogii kana መቼም kitaaban barreessee yoon isiniif himuu baadha akkasittiin jireenya biyya namaa kana keessa jiru. Isiniif qooduu waan hin barbaade faarfannaan kun immoo dhugaa dubbachuu baay'ee tokko laphee kunaati jechuudha wajjiniitiin deeme baay'ee isaanii. Akkasitti tun faarfannaa kana dhaggeeffadhu sa'aatii walakkaa waliin taa'e kan sin ajaa'ibu amma እንግዲህ firii kostuu afaanis taragadde qalbiin koo wajjin adeemte ka'uufana jedhe jaakeettii koo ofirraa buuse. Akkasitti kunoo faarfannicha wajjinis jejjechaa buna kootis oqonachaa wajjumaan deemeera akka waan boo'u tokkos na godhee ture faarfannicha duukaa. እና akkasi isiniin jechuun jaalladha. Kan isin dhibu faarfannaa kanaatii fi yeroo vloogii kana hojjedhu haalli itti ture baay'ee wanta wal eenyu jedhudha. Humna kanaaf hedduu tokko garaa na raasee waaqayyo yeroo hundumaa gaariidha isiniin jedha yaabbaluu tokko haala kam keessa iyyuu jiraannu የእግዚአብሔር ምሕረት ያቆመናል። ስለዚህ ምንም በምንም አይነት ነገር እና ፍራቻ አይኖርንም ማለት ነው። Akkasi isiniin jechuutiin nan jaalladha. Hamma yoona bunni koo dhumne kun ani faarfannaan dhaggeeffachaa jira. Kan ollaa hamma reef kanaa xiqqoo isheef yaadadhee hojii koo achi ilaale udduun ganama teesse galgala fiigdi jedha Oromoon. Amma kun sa'aatiin natti deemu yoon argu shaayii koo gilbeet godhee jechuudha. Mudhii koo eesser godhee gara hojii kooti deemu kan jira kan faarfachuu isna godhe isaanii koo fudhadhee gara kushiina oh my god. Achi ka'eemmoo kan sin ajaa'ibu soofaawwan kana kaameraa duuba dhiqeen ture jechuudha. Soofaa kana dry cleaning kan jedhu dhiqee ture. Yaani dhiqee bishaan akkasii gad dhangalaasisoo hin taane jira dry cleaning. Jeerii sana duuba hunduma isaa dhiqee ture mana kana sirrii qulqulleesse because jarri koo deemanii waan turaniif guyyaa irraa kana sirriitti yoon qulqulleesse guyyaa boru iftaan guyyootan qabu hundumaa keessatti xiqqoo ishee boqodde sana booddeetti yeroo isaan dhufan. Eenyuun barbaade caamallee akkas goggodhanii deemanii kotota isaanii hundumaa kakkaasee mana zana godhee jira jechuudha. Isaan yeroo hundumaa abdii waan irraa qabaniif mana isaaniif dantaan qaban jechuudha. Kanaaf soofaallee akkasittiin qulqulleessee biqiltoota bishaan obaasee yeroo na dabbare immoo kan manni keenya gajjallaan bishaan waan ta'eetiif akkuma nama wookii ba'eetti ija koo as taa'ee achitti faffacaasee ol deebi'a jechuudha. Dibbirtii koo ofirraa balleessee soofaan korree goggogaa jira. Akkasittiin kun akkana goggodhee kunniin kan sin ajaa'ibu irra isinii waraabee gara qulqullinaatti deebi'een jira. Vloogiin kun irraa kana fakkaata nagaan naa tura. Bye bye.